Akkam jirtan maatiin keenya nagaa jirtu fayyaa keessanii an Dr. Haaromsaadha. Har'as mata duree tokko qabadhee isinii dhufee jira. Mata dureen keenya irraa rakkoolee fayyaa sababa fuudhaa fi heeruma maatii jidduutti yookiin firoota dhiyoo jidduutti gaggeeffamu namatti dhufuu danda'an jedha. Egaa akkuma beekamu aadaan fuudhaa fi heerumaa akkasumas ilaalchi fuudhaa fi heerumaa irratti jiru hawaasa tokkoo fi hawaasa biraa biratti garaagarummaa qaba. Akkasumas amantaalee jidduuttis garaagarummaan ni jira. Hawaasa tokko biratti fuudhaa fi heerumni maatii yookiin firoota jidduutti gaggeeffamu kan eeyyamuu fi akkasumas kan jajjabeessuudha. Faallaa kanaa immoo hawaasa biraa biratti kan hin eeyyamnee fi akkasumas immoo akka abaarsaatti jechuudha kan ilaalu aadaa fuudhaa fi heeruma maatii yookiin firoota dhiyoo jidduutti gaggeessu kana jechuudha. Hawaasa biratti ilaalcha garaagaraa irraa ka'uudhaan kan fuudhaa fi heeruma maatii yookiin firoota jidduutti gaggeeffamu kana kan eeyyamanii akkasumas immoo kan hoogganidha jechuudha. Hawaasni garaagaraa yaada isaanii qabaatanidha. Yaada isaanii kana isiniif dhiisee gara saayinsiitiin maal jedha rakkoo fayyaa yoo namni tokko gaa'illi maatii tokko jidduutti yookiin firoota dhiyoo jidduutti gaggeeffame ta'e rakkoo akkamii qaba? Rakkoo kana immoo akkamiin beekuu dandeenya? Namoonni rakkoo akkanaa kana qaban immoo maal gochuu qabu kan jedhu irratti haga ta'e tokko isiniif hima. Rakkoo fayyaa dhala namaa mudachuu danda'u gosa gurguddoo lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Rakkoo fayyaa uumamaan nama mudachuu danda'anii fi namni akkuma dhalateen jechuudha rakkoolee fayyaa qabaatee kan dhalatuu fi congenital disorder kan jedhu. Inni lammaffaan immoo rakkoolee fayyaa namni tokko erga dhalatee uumamaan fayyaa ta'e jechuudha. Qaamni isaa fayyaa ta'e rakkoolee fayyaa ol qabate qaamni isaa kan hin qabnee fi erga dhalatee booda naannoo isaaniitirraa haala jireenya isaaniitirraa akkasumas immoo naannoo inni jiraaturraa ka'uudhaan rakkoo fayyaa isa mudatudha jechuudha. Inni lammaffaan kun acquired disorder kan jennu jechuudha. Uumamaan alatti rakkoolee fayyaa nama mudatan. Rakkoolee fayyaa uumamaan nama mudatan gosa gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Gosti tokko rakkoolee fayyaa uumamaan nama mudatan ta'ee kan sanyiidhaan namarraa namatti daddarban. Kana osoo jedhu yoo abbaa haati qabaate kara ilmaa sanitti jechuudha. Ilmoo isaan horatan kan daddarbu akkasumas immoo ilmoo isaanii sanirraa gara ilmoo isaaniitti jechuudha kan daddarbu. Inni lammaffaa rakkoolee fayyaa uumamaan nama mudatan ta'ee kan sanyiidhaan hin dabarre. Kunis yeroo daa'imni gadaamessa haadhaa keessa jiru sababa garaagaraatiin jechuudha. Sababa dhibee garaagaraatiin yookiin infekshinii garaagaraatiif saaxilamuudhaan yoo daa'imni sun garaa keessa jiru rakkoo uumamuudha jechuudha. Haa ta'u malee rakkoon kun uumamumaan garaa haadhaa keessa osoo jiru kan uumame malee rakkoo sanyii wajjin ol qabatu miti jechuudha. Dhibeen kun gara abbaarraa gara daa'immaniitti akkasumas akka haadharraa gara daa'immaniitti dhibeen dabarreedha jechuudha. Uumamaan nama mudata garuu sanyiidhaan kan darbu miti jechuudha. Kun daa'imni garaa haadhaa keessa jiru sababa garaagaraatiin jechuudha. Yookiin haati yeroo sanitti yoo keemikaala garaagaraa kan fayyadamtu akkasumas immoo keemikaala garaagaraatiin kan faalamtu yoo ta'e akkasumas immoo infekshiniin garaagaraa daa'imni soodoo garaa haadhaa keessa jiru kan jiru ta'e akkasumas immoo miidhaa garaagaraa yeroo san daa'imni gadhaa haadhaa keessa gadaamessa haadhaa keessa jiru daa'ima san mudachuudhaan akka rakkoo fayyaa garaagaraa yookiin hanqina qaamaa akka isa mudatu ta'uu danda'a. Haa ta'u malee rakkoon fayyaa kun sanyiidhaa gara sanyiitti kan hin daddabarreedha jechuudha. Innis gosoota hedduu qaba. Yeroo biraa qabadhee kan isinii dhufudha. Gosa tokkoffaa rakkoolee fayyaa sanyiidhaan darbutti kanatti adeemnu rakkoolee fayyaa sababa fuudhaa fi heeruma maatii yookiin firoota jidduutti gaggeeffamus sababa kanaaf irraa kan ka'edha kan dhufudha. Rakkoolee fayyaa sanyiidhaan namatti daddarban abbaa irraa yookiin haadha irraa daa'imman irratti kan darbudha. Akkasumas immoo daa'imman sanarraa gara daa'imman isaaniitti kan darbudha. Akkas jedhee kan itti fufudha jechuudha. Egaa namni baayoloojii barattan asirratti haga tokko hubachuu dandeessu. Namni tokko uumamuudhaan jiiniin isaa walakkaan jechuudha gara haadhatii kan argatudha. Walakkaa isaa immoo gara abbaatii kan argatudha jechuudha. Egaa kunniin kan gara abbaatii kan gara haadhatii dhufu jechuudha. Hanqaaquu fi akkasumas sanyii kormaa walitti yoo makaman jechuudha. Kiromozoomiin kun 23 abbaarraa 23 haadharraa dhufuudhaan walitti makamuudhaan dachaa uumuu jechuudha. Dachaa 23 jechuudha uumuu jechuudha. Kanatu dhufee amala daa'ima dhalatu sanii murteessaa jechuudha. Fiizikaali isaa argamana qaamni isaa akkasumas amala daa'ima sanii kan murteessudha. Yoo jiinii kana keessa rakkoon ol qabatee kan jiru ta'e rakkoon jiinii wajjin ol qabatu jechuudha. Kiroomozoomii sanirra yoo rakkoon fayyaa kan jiraatu ta'e rakkoon fayyaa sun abbaa irraa yookiin haadha irraa gara ilmoo ishii sanitti akka darbu taasisaa jechuudha. Haadha irraa abbaa irraa gara ilmoo sanitti ilmoo ishii sanirraa immoo gara ilmoo ishiitti darbaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha sanyii tokko keessa rakkooleen fayyaa sanyiidhaan yookiin qacceedhaan darban haala kanaan jechuudha daddarbaa kan deeman jechuudha. Yoo haadharra rakkoon jiraate haadharraa rakkoon sun ilmoo ishiitti irratti jechuudha. Akkasumas immoo abbaarra jiraate rakkoon sun akka gara ilmoo isaatti akka darbu taasisaa jechuudha. Rakkooleen kun rakkoolee kiroomozoomii yookiin jiinii wajjin ol qabatudha.
Rakkoolee fayyaa sababa fuudhaa fi heeruma maatii yookiin firoota dhiyoo jidduutti gaggeeffamus rakkoolee kana wajjin wal qabata. Keessattuu namoonni fuudhaa fi heeruma maatii jidduutti yookaan gaggeeffamu ta'e rakkooleen fayyaa sanyiidhaan daddarban jechuudha. Yoo kan jiraatan ta'e maatii san keessa rakkooleen sun deddeebi'ee akka dhufu taasisa. Rakkoon sun deddeebi'ee akka dhufu taasisa. Yoo rakkoon sanyii sun yookiin rakkoon kiroomozoomii sun kan jiraatu ta'e maatii san keessatti akka deddeebi'ee dhufu taasisa. Keessattuu immoo rakkoon fayyaa jiinii riisisiif jedhamu yoo kan jiraatu ta'e rakkoon kun yeroo baay'ee kan mul'atu jiiniin abbaarraa akkasumas immoo jiiniin haadharraa dhufte rakkoo qabaachuu qaba dirqama jechuudha. Rakkoon sun mul'achuudhaaf daa'ima sun rakkoon sun irratti mul'achuudhaaf. Egaa kiroomozomiin abbaarraa dhufu akkasumas kiroomozomiin haadharraa dhufu yoo rakkoon qabaanne yoo qaama tokko qofarraa kan dhufu ta'e jechuudha. Yoo abbaarraa yookiin haadha qofarraa kan dhufu ta'e daa'imni dhalatu sun rakkoo tokkoyyuu hin agarsiisu. Haa ta'u malee yeroo jarri lachuu rakkoo qabaatan jechuudha. Kiroomozomiin haadharraa isa dhufu kiroomozomiin abbaarraa isa dhufu yoo kan rakkoo qabaatu ta'e daa'imni sun rakkoo san akka agarsiisu ta'a jechuudha. Daa'imni sun rakkoo kiroomozomii sanii ol qabatee jiru akka irratti mul'atu ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo fuudhaa fi heerumni maatii yookiin fira dhiyoo jidduutti gaggeeffamu kanaan ol qabatee maatii keessa san jiru kan ta'u ta'e carraan isaa jechuudha. Kiroomozomii kan abbaas akkasumas haadha sanirraa dhaaduu isaa guddaadha jechuudha. Rakkoon sun isaan san keessa waan jiruuf haatis akkasumas abbaarraa rakkoon kiroomozomii rakkoo qabu kan isaarrachuurraa fudhachuu carraa guddaa jira. Kanaaf rakkoon kun yoo abbaarraa fi haadharraa kan fudhatu ta'e akka salphaatti dhibee kanaaf kan saaxilu ta'a jechuudha. Yoommoo fuudhaa fi heerumni maatii yookiin firoota dhiyootti kan hin gaggeeffamne ta'e jechuudha. Namni tokko rakkoo qabaate yoo haati yoo rakkoo qabaatte yoo abbaan rakkoo hin qabaanne daa'imni sun nagaa ta'eeti kan dhalatu rakkoo maatii isaarratti mul'achuu hin danda'u. Kanaaf yoo maatii jidduutti gaa'elli kan gaggeeffamu ta'e kiroomozomii tokkorra diizoorderiin yookiin rakkoon kan jiraatu yoo ta'e carraan rakkoo san daa'ima isaan irratti mul'achuu guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf rakkoolee fayyaa keessattuu jiinii riisisiif jedhamu waliin qabatee nama mudachuu danda'an maatii yoo fuudhaa fi heerumni maatii jidduutti kan gaggeeffamu ta'e rakkoon kun deddeebi'ee akka isaan daa'ima sana irratti mudatu ta'uu danda'a jechuudha. Walii galaatitti rakkoon jiinii riisisiif jedhamu kana wal qabatee nama mudachuu danda'u guutuu addunyaa hawaasa guutuu addunyaa mudachuu danda'a. Rakkoon kun namoota firaa fi akkasumas maatii dhiyoo fuudhan qofa irratti miti kan mul'atu jechuudha. Guutuu addunyaatti mul'achuu danda'a. Haa ta'u malee carraan isaa namoota firaa fi akkasumas maatii dhiyoo fuudhan jidduutti carraan isaa hanga tokko ni dabalaadha. Hanga tokko ni dabalaadha jechuudha. Rakkoon kun kan abaarsa ta'e namoota kana qofaaf kan kenname miti. Nama kam jidduutu nama hawaasa kam keessattuu ni mudata. Haa ta'u malee carraan namoota firaa fi akkasumas maatii ol fuudhan jidduutti yoo kan gaggeeffamu ta'e carraan kun hanga tokko ni dabalaadha malee dirqama namoota firaa fi akkasumas firoota dhiyoo fuudhan qofa irratti gaggeeffama jechuun hin dandeenyu. Kan akka hubattanidha jechuudha. Rakkoon kun dirqama maatiin akkasumas firri dhiyoo ol fuudhuun qabu jechuudha. Rakkoon kun jiraachuudhaaf akka guutuu addunyaatitti ni jiraata jechuudha. Akka guutuu addunyaa akka hawaasa guutuu addunyaa jiru hundumaan mudachuu danda'a. Akkuma jalqaba isin jedhe rakkoon kun namoota fira akkasumas maatii dhiyoo fuudhan jidduutti garuu hanga tokko daa'imni isaan irraa dhalatu carraan rakkoo kana qabaatee dhalatu akka dabalu taasisa jechuudha. Inni biraa rakkoon kun jiraachuu akkamitti beekna kan jedhudha. Rakkoon kun jiraachuun egaa qorannoo garaagaraa gaggeeffamudha. Biyya keenya keessattis qorannoon kun baay'ee tokko guddatee kan jiru miti. Biyyoota birootti qorannoon gaggeeffamuun jiiniin rakkoo qabu sun jechuudha. Keessattuu riisisiif jiiniin sun jechuudha yoo rakkoo kan qabdu ta'e firoota jidduutti rakkoo qaban jechuudha. Namoonni maatiin rakkoo jiinii kanaa keessa jiru akka waliif fuune hin gorfamaa jechuudha. Akka hin fuune hin gorfamaa jechuudha. Rakkoolee kana hambisuudhaaf rakkoolee ol fuudhiinsa maatii akkasumas firoota jidduutti gaggeeffamu kana rakka'uudhaan nama mudachuu danda'an hir'isuuf haalli kun yeroo itti gorfamutu jira jechuudha. Fuudhaa fi heeruma maatii jidduutti gaggeeffamu akka haadhoogganidha jechuudha. Rakkoolee fayyaa yeroo baay'ee sababa kanaan namatti dhufuu danda'an yeroo baay'ee rakkooleen fayyaa sababa kanaan namatti deddeebi'anii dhufan rakkoolee akka dhibee sukkaaraa, rakkoolee akka dhiibbaa dhiigaatiin ol qabate, rakkoolee akka
dhibee dhiigaa wajjin wal qabatan rakkoo ijaa, rakkoo gurraa fi kanneen birootis ni jiru jechuudha. Yeroo baay'ee rakkooleen kun sababa namoonni yeroo baay'ee maatii yookiin fira isaanii mudachuu ol fuudhuudhaan kan ka'e ijoollee isaanii irratti mudachuu danda'a. Akkuma jalqaba siniin jedhe yaa'u biyya keenya qorannoon gahaan hin jiru. Yoo qorannoon gahaan kan gaggeeffamu ta'e rakkoolee fayyaa haala amma siniin jedhe san keessa hawaasa tokko keessa kan jiraatu ta'e namoonni sunniin akka wal fuune kan gorfamudha jechuudha. Kana inni guddaan isin hubachuu qabdan rakkooleen kun fayyaa kun namoota fira ol fuudhan qofa keessatti miti kan jiraatu, hawaasa guutuu addunyaa keessa jiraachuu danda'a. Haa ta'u malee haga ta'e jechuudha parsantii ta'e namoota fira ol fuudhan jidduutti carraan kun akka dabalu taasisa. Inni biraa carraan rakkoolee fayyaa kana qabaachuu walitti dhiyeenya maatii sanii jiru baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf fuudhaa fi heeruma obboleettii, obboleessaaf obboleettii jidduutti gaggeeffamu, akkasumas durbii jalqabaa, durbii lammaffaa, durbii sadaffaa, durbii arfaffaa jedhee carraan rakkoolee fayyaa kana uumamu akkuma walitti dhiyeenya yookiin firummaan kun fagaachaa deemuun xiqqaachaa deemaa jechuudha. Akkasumas immoo firummaan walitti kan dhiyaachaa deemu ta'e carraan rakkoolee fayyaa kana qabaachuu yookiin carraan rakkoo kun uumamu haga ta'e dabaluu danda'a jechuudha. Irratti haga ta'e salphisee isiniif yaalee jira. Xiqqoo ishee baay'ee haala isaa baayoloojii isaa sirriitti beekuun baay'ee murteessaadha. Kana haala ta'een hubachuudhaaf jechuudha. Inni guddaan garuu giroosili isaa jechuudha gubbaadha isaa akka hubattanidha. Rakkoolee fayyaa tokko tokko yoo firaa fi akkasumas maatii jidduutti heerumni fuudhe yookiin gaa'elli kan gaggeeffamu ta'e rakkooleen tokko tokko akka dabalu jechuudha. Hawaasa biraa caalaa jechuudha. Kana qofa akka hubattanidha. Haga ta'e jechuudha. Namoonni immoo beekumsa dabalataatiif barbaadan referensii saayitii garaagaraa irraa ni argattu. Sirriitti dubbistanii waan barnootaa dabalataa, hubannoo dabalataa argachuu dandeessu. Dhumarratti namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuun akka maatii keenyatti dabalamtan asumaan isin affeera. Waan na wajjin turtaniif guddaa galatooma. Fayyaa ta'aa.